yaadama paartii keenyaa lafa qabsiisuu fi dandeettii raawwachiistummaa caasaa keenyaa cimsuudhaaf leenjiiwwanii fi mariiwwan adda addaa milkaa'inaan gaggeeffamanii jiru. Dhimmoota komii hawaasaa ta'an keessattuu kenniinsa tajaajilaatii wajjin wal qabatee rakkoo jiru furuudhaaf wiirtuu giddugala tokkoo tajaajila jalqabsiisuuf magaalota 5 irratti jalqabne magaalota 11 irratti babal'isaa jiraachuun keenya jalqabbii abdii namatti toru jennee fudhachuu dandeenya. Hawwii sirna jabaa ijaaruudhaaf qabnu dhugoomsuudhaaf hojmaata fi caaseeffama sadarkaadhaan jiru fooyyessuu kan ammoo teeknooloojiidhaan deeggaruudhaaf yaaliin taasifamaa jirus kan abdii namatti toru. Hojiin gama sassaabbii galiitii fi tola ooltummaatiin hojjetamaa jirus yeroo irraa gara yerootti hojii fooyya'insa agarsiisaa jiru jennee fudhachuu dandeenya. Haa ta'u malee hojiiwwan gama ijaarsaaf siyaasatiin hojjanne rakkoolee uummata keenya qoraa jiran guutummaa guututti furuun hanqinni hojii keenyaa bal'aa akka ta'e kan namatti agarsiisudha. Rakkoon naamusaa, gabaasni sobaa hanga baay'ina keenyatti dhiibbaa barbaachisu geessisuu dhabuun agarsiistuuwwan harcaatii hojii keenyaati. Kana miira jaallummaatiin miira muuxannoo walii qooduu danda'uun akka itti deemtan imaanaa isiniin jechuun barbaada.